namni mul'ata qabu Gitindiree Kufuyyuu ka'uunsaanaaf bara 2005 yuunivarsiitii irraa eebbifame hojii mootummaatiin qacaramee hojjechuu kan eegale mootiin yaa ta'u iyyuu malee garuu waggaa tokkoo fi ji'a 5 caalaa hojii mootummaa keessa kan hin turre mootiin mindaa hojii mootummaa irraa argatuun eessayyuu ga'uu akka hin dandeenye waan hubateef hojii mootummaa gadi lakkisuu mana uffata obboleettii isaa keessatti hojii eegalee muuxannoo mana obboleettii isaa keessatti argateen bara 2010 mana uffata dhuunfaa isaa banatee hojjechuu eegale. Hojjetaa mootummaan ture. Jalqaba irratti ani naannoo 2010 kan hojii kanatti seene. Osuma kanaan jiru yeroo ammaa kana mana uffata aadaa Oromoo magaalaa Asallaa keessatti mana uffata aadaa Mootii Diizaayin jedhu banatee hojjechaa kan jiru yoo ta'u mootiin namni kamiyyuu mul'ata qabaatee galma yoo qopheeffate milkaa'inni fagoo miti jedhee yaada. Inni tokko waan qabate sana yoo cimee hojjete hojii kooti jedhee karoora baafatee halkan guyyaa yoo of kenne jijjiiramee inuma dhufaa jedhee yaada akka mataa kooti. Akkasumas mana uffata aadaa Mootii Diizaayin keessatti nu filattu malee nun dorgomsiistan dhaadannoo jedhu godhachuun imala isaa gara afootti taasisaa jira. Maaree dhaggeeffattoota koo akka durii fi harka xuriitiin hin hafan akkuma jedhamu yeroo hojii kana eegalu chaalenjiiwwan garaagaraa keessa darbus har'a garuu hojuma kanaan ofirra darbee namoota 20 oliif carraa hojii uumeera. Duraan mana kana keessa kophaa koo hojjedhaa ture. Amma ijoollee 20 wayii horachuu jechuun lubbuu nama kanaa jiraachisuun diinagdee tokkodha. Maaree dhaggeeffattoota koo fagoo viidiyoo warri jirtan mana uffata aadaa Mootii Diizaayinii dhuftanii ajajachuu yoo barbaadan akkasumas immoo uffata aadaa kamiyyuu kireeffachuu yoo barbaadan bilbila jala kana jiru irratti bilbiluun nu argachuu ni dandeessu. Seenaa kana seenessuun kan simbiraan ga'e ani qaxalee keessaniif tolu yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Jalqaba irraa kaastanii amma ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.